Boom boom boom. Ashama harkafun ilmaan Oromoo kan biyyoota garaagaraa teessanii nu daawwachuutti hirtan nageenyi Rabbii laggeenii fi gaarreen hallayyaa qaxxaamuree isin bira haa ga'u kan isiniin jiru ana Rooba Ahmadii gama teektakaatiin dandama jaalala gama yuutuubaatiin ammoo Oromiyaa HD11 gama feesbuukaatiin Rooba Ahmad kan isin biraan ga'u taha haga dhuma sagantaa teenyatti nu hordofaa qopheessan sagantichaa Rooba Ahmadii kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 fi gama teektakaatiin ammoo dandama jaalalaati gama feesbuukaatiin Rooba Ahmadii reaaktiin teenya yeroo garaagara godhaa turree ammaan tana sababa jidduu tana biizii turreef addaan kunnee turre amma garuu walitti deebine ammallee gaa turtii xiqqoo turre haa walitti deebinu ta'a bakki jirru tunis mana araba dalagaan jiru tunis mana araba dalagaa arabaa jechuudha saniifu yeroo xiqqishoo gartee haalli nu mijjaat reaaktii teenya tan wal biraan geenyu tahaa mee isinirraa wanni eeggamu YouTube Oromiyaa HD11 akkuma na cina gartan kanatti Oromiyaa HD 11 jaadhaa irratti barreessaadha isiniif dhufa subscribe fi like share gochuu hin dagatinaa isiniin jaan obboleessa keessa Rooba Ahmadi reaaktii irraantana maal yoo jette qophii teenya qophiilee bashannana daabbaati qophiilee bashannana daabbaa itti dhalaawaa ittiin bashannana kan haraa deemtan kan kaaffee teessanii buna dhuyddan kan mana faaxochii mana madaam teessee nadaafaa gootuu maammadu reaaktiin teenya itti fufee jira video tana laawwannee daawwannee walitti deebina harki achi jidduu maal godhame itti bashannana akkas jechuun bareeda Maammadoon itti ilaalee sammuu isaa haaratti ni galfachiisa sii galee ammaan tan harka bakka saniif kaa'u dubbiin jabduun pointiin jabduun bakka taneeri harka ifin kaahin safuu amantii tanteetii eegi safuu oromummaa tanteetii eegi amantii tantee eeggadhu safuu oromummaa eeggadhu safuu tanteen cabsin maa harkichi maal godha bakki tiin sun bar bakka kabajamtuudha bakka rabbiin bar kabajaan achi gidduu kayaate akkanumatti harkatti hin ta'uun harkaan eeggatu qabdan horii namaati namni tanarratti maallaqa guddaa dhangalaasee boruu isin bituu yookaan isin fuudhuu deemu akkamitti harkacheef keessa sheemno viidiyoo tanaa daawwannee walitti deebina ammas amma beekintu manguddoo nama masgiida galee tawbatuu qabu malee nama miidiyaa kanarratti guddumminaan manguddoomtee ol ka'uu dadhabdee bakka teessu maali akkas godhatuun yoo gartee simmeetiin sitti ta'e ol kaateen taphattu maal jechuun namni guddaan kabajaa qaba obboleettiin kabajaa eeggadhu let's go malee video biraa daawwan Rata,
godatti ichi garagaltee akkana godhachuu maafi godatti namni nuuni jira Mahammaduun guute Mahammadumatti akkas hin godhattu gidaara kanarraa maal si godhaadha maal si godha gidaara waa takka si hin godhu gidaara ammoo irra wayyaan Mahammadoo tokko laaltee shaf godhuudha malee kun gidaara ifiifuu gidaara qaama naangalu wannummaan keessan kunuu takka naangalu takka irra akka kanatti irraa himuu qabu. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenyaa asumarratti hangoolamnu tahaa haga qophii biraatiin yookaan sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa ulfaadha galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa deebanaa.